Tamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun wixataarraaf qabnu kuno. Mootummaan Itoophiyaa himata mootummaan Sudaan lafa falmisiisaa daangaarraa Alfaashaa keessatti haleellaan irratti gaggeeffame jedhe haalee jira. Ittaantuu ministeera kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Salaamaawit Kaasaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti waraanni Itoophiyaa loote seentota Itoophiyaa seenuu yaalan irratti tarkaanfii fudhatee jedhaniiru. Gareeleen hidhatanii fi milishaaleen kanneen waraana Itoophiyaatti hidhata qaban ittiin jedhe sanbata darbee loltoota Sudaan hedduu ajjeesuu isaanii waraanni Sudaan beeksisee ture. Kunis lafa daangaa qonnaaf ta'u Alfaashaa irratti falmii uumameen yoo ta'u kan qonnaan bultoonni Itoophiyaa qotanii fi Sudaan immoo kan kooti jettuun kan ka'e hariiroon Kaartumii Finfinnee gidduu hammaataa deeme. Humnootiin keenya kanneen lafa qonnaa Alfaashaa akka eeganiif ergaman gareelee humnooti waraanaa Itoophiyaa milishaaleen haleelaman jedhu. Kunis oomisha sana mancaasuu fi doorsisaa fi jedha humni waraanaa Sudaan ibsa baaseen. Mootummaan Israa'el juushota Itoophiyaa kuma hedduun kanneen maatii isaanii Israa'el keessatti dabalamuuf waggootii dheeraaf eegaa turan dhimma isaanii xumuratti tolchee jira. Murtiin dilbata kaleessaa darbe kun hariiroo walxaxaa hawaasa Itoophiyaa Israa'el keessaa waliin ture gama furuun tarkaanfii duraa ta'ee jira. Juushota Itoophiyaa 140,040 ta'antu Israa'el keessa kan jiraatan yoo ta'u hoogganoonni hawaasa kanaa akka tilmaamanitti kanneen 6,000 ta'an Itoophiyaa keessatti hafanii jiru. Israa'el seera amantii qabdu jalatti hidda dhalata juushotaa qabaataniyyuu juushota jettee hin fudhattu. Kun immoo raggaatii mootummaa kan addaa barbaada ture. Kanaaf sagantaa ba'ee jiru kan namoonni biyya alaa keessa jiran maatii biyya keessaa fichisiifachuu danda'u jedhu irratti kan juushota Itoophiyaa akka ilaalamuuf qabsaa'aa turan. Dhumarratti garuu eehamamee fi maatiin isaanii akka gara Israa'elitti geessaman waliigalamee jira. Ugandaan waliigaltee liqaa Chaayinaa waliin tolfatte kabajuu waan dadhabdeef jecha Chaayinaan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Ugandaan qabdu tokkitti to'achuuf jirti oduu jedhu aangawoonni Kaampaalaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Embaasiin Chaayinaa Ugandaa keessa jirus gabaasa kana fudhatama dhabsiisee jira. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti Ugandaan akka waliigaltee tolfame sanaatti liqaarra jiru hin baaftu taanaan rakkoodha. Gabaasaaleen miidiyaa kan naannoo akka jedhanitti dirree xayyaaraa Ugandaa tokkitti sana babal'isuuf liqaa Chaayinaa irraa fudhatte $200 miliyoona 200 baasuu dadhabuun ishee dirree xayyaaraa sana ishee dhabsiisaa jedhu. Akka galmeeleen miidiyaa naannoo qooddatan jedhutti liqaa bara 2015 fudhatte kan ilaaleen waliigaltee biraa deebitee dubbachuuf gaaffii Ugandaan dhiyeessite Chaayinaan fudhatama dhabsiisteetti. Tallaalii COVID-19 ittisu kan arjoomame Afrikaa keessatti raabsuuf jaarmiyaan hojjetan wiixata har'aa akka jedhanitti gargaarsi tallaalii kennamu akkaataan isaa fooyyeffamuu qaba. Tallaalii arjoomamu kun barbaachisaa yeroo ta'utti beeksisa gabaabaan kan kennamu yeroo gabaabaaf kan tursamuu danda'u ta'uun biyyoonni duula tallaalii kennuu fi akka hin saganteeffanne rakkoo kan uume yoo ta'u dandeettii fayyadamaa irrattis rakkoo uumeera jedhu. Kovaaks biyyooti maddi galii isaanii gadaanaaf giddu galeessa ta'e kan addunyaaf tallaalii raabsuun tokkummaa mootummootaa biraa deeggarsa argata. Kun jijjiiramuu qabaa akka jedhan gareeleen sadan madda dhaabbataa ta'e biraa akka ta'an waliigalteen Kovaaksiif jaarmiyaa Abaat waliin qabaachuu qabu jedheera. Baatii amajjii bara 2022 kaasee tallaaliin arjooman irratti sadarkaa ba'uuf jiru akka hordofan gaafataniiru. Kunis tallaalii kennan hedduumina akka qabaatu gatii bittaaf gurgurtaa hanqisuu tallaaliin kun biyyatti raabsamu ega dhaqqabee booda yoo xiqqaate guyyaa 10 turuu akka danda'uuf qopheessuu akkasumas tallaaliin kun ergamuusaa biyyoonni fudhatan 7-4 dura akka beekan gochuu ka jedhu of keessaa qaba. Kana malees biyyoonni tallaalii arjooman odeeffannoo barbaachisuuf deebii hatattamaa akka kennan gaafata. Odeeffannoon sa'aatii dhumaarra dhufan deemsa jiru caalaatti walxaxaa akka godhan kunis gatii baafamu umrii tallaalichi hojii irratti ooluu qabuu fi manca'uu hordofsiisaa jedhaniiru.
namoota vaayirasii bifa jijjiirrate haaraa mikroon jedhamu qaban 6 biyyi Iskootlaand qabaachuu ishee beeksiftee jirti. Mootummaan Iskootlaand wiixata har'aa akka jedhetti namoonni kun eessaa vaayirasii kanaan akka qabaman hin beekamne hangi tokko hawaasuma keessatti kafaca'e irraa ta'uu mala malee kallattiin seenaa imala gaggeessaniin qaban jedhe. Dilbata kaleessaa namni 2 Kaanaadaa keessatti vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u ministeeriin fayyaa kan Ontario Kiristiin Elliot akka jedhanitti uummanni Ottawaa keessaa gara Naayijeeriyaatti imalanii turan garuu iddoo isaan itti imalan kun isa aangawoonni vaayirasiin haaraan jalqaba keessatti argame jedhan kutaa Afrikaa gama kibbaa waliin hidhata hin qabu jedhaniiru. Aangawoonni Neezerlaandis dilbata kaleessaa akka ibsanitti namoonni 13 kanneen dhiyeenya kana balalii xayyaaraa Afrikaa kibbaarraa ka'een Amsterdam seenan vaayirasii haaraa kanaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Namoonni 31 kun imaltoota jimaata darbe Amsterdam seenan 61 kan vaayirasichaan qabamuu isaanii barame keessaa ta'uun ibsameera. Imaltoota dhiyeenya kana Sydney seenan keessaa immoo 2 vaayirasii haaraa kanaan kan qabaman ta'uu Awustiraaliyaan beeksiftee jirti. Israa'eliif Morookoon lammiiwwan biyya alaa kanneen daawwannaaf biyya isaanii seenaniif daangaa ishee kan cufte yoo ta'u Jaappaan immoo kibxata borii kaastee daangaa ishee cufuuf beeksiftee jirti. Biyyoonni kabroon immoo uggura imalaa kan biyyoota kutaa Afrikaa gama dhiyaarraa labsanii jiran. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa akka jedhanitti uggura imalaa kaa'ame biyyi isaanii akkaan mufachiisee jira. Uggurri kun sirrii kan hin taanee fi biyya keenyaaf biyyoota obboloota keenya ta'an kan Afrikaa gama kibbaarratti loogii gaggeeffamuuf ta'uu hin qabnedha jedhanii jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres mootummaan Afrikaa kibbaa fi hawaasni eegumsa fayyaa biyyatti vaayirasiin COVID inni haaraan eessaa akka dhufe akka qoratan hubachiisuudhaan biyyoonni Afrikaa gama kibbaa sababa kanaan uggura imalaarra kaa'ameen addatti qoodamuun isaanii akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Anaa fi kanneen biroon akkuma yeroo dheeraa kaasee akeekkachiisaa turre tallaalii xiqqaachuun vaayirasichi bifa akka jijjiirratuuf carraa kenne. Afrikaa keessatti tallaaliin kennamu xiqqaachuusaaf uummanni ardiitti komatamuu hin qabu ka jedhan Guterres odeeffannoo akkaan barbaachisaa fi kan saayinsii addaan baasanii addunyaaf qooduu isaaniif adabamuu hin qaban jedhan. Kanaaf mootummoonni imaltoota irratti qorannaa gaggeeffamu irra deddeebi'anii akka gaggeessan tarkaanfii kanneen biroo sirrii fi bu'a qabeessa ta'an akka fudhatan karaa itti vaayirasichi ittiin daddarbus dhabamsiisuun imallii fi diinagdeen akka itti fufu gochuu akka danda'an gaafatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.